jaarmiyaan ABO kun yoo akka kanatti deeme yoo ta'e yoo tole waggaa lama yoo deeme iyyuu guddaadhaan jedheenan callisnee waan kana fudhadhu liqimsi jennamoo hawaasa kana wajjin mari'atuu qabna. Rakkoon jaarmiyaa ABO jalqabumarraan osoo hin dhalatin yoo dhalates naafa dhalchachaa turre maaf leencoo lataa maaliifitu jaal daawwit jaal leencoo jaalan kabiraa irrattu duulame ka jedhu gaaffinattuu mamma yeroo teesse yaadu. Warra biyya keessatti galee warra karaa nagaa qabsaa'u hin abaartaa ofii keetii immoo waan isaanii gadii hojjettaa jechuudha. Deebini gaafa majjii tokko ajaja olaanaan ABO nu deebise sana akka jaarmiyaa si wajjin jirutti jaarmiyaa ABO godina Austraaliyaa fi Kanaadaa keessatti baay'inaan jirtanitti deebiin sun sin quubsera deebii sirriidha. Yoo sin quubsine akka yaa gaariidha laa deebii jaalmarroon deebisee jogoodha. Yaa interview isaa dhaggeeffadheera. Amma wanni amma ilaalamuu qabu yeroo dura gaafataa turres nuti dhugaa dubbachuu akka koreetti haasofneera. Akka deebiin tokko achi hin dhumne guutuutti beenna ture. Maaliif wanni kun ta'e jedhamee jaarmiyaa baqatu jaarmiyaa diiguun siin jedhe bar jaarmiyaa baqachuu fi diiguutu uumame kanatu baratan. Kaleessaa qabsoo amma durii hamii tokko ture beektotan jaallatu beektota dhaabbii keenya jaallatu wanti jedhu yoo amma keessa teesse ilaalte chaalenjii ta'uu hin barbaadu namni maaliif akka ta'e wallaale. Waan haaraa baratuun barbaadu waan kaleessaa statuskooma sana qabatanii deemuu baruudha. Gaafa namni dhufee waa chaalenjii godhu immoo nama rukutanii ari'uun tureera. Amma wanni kun amma wanni gangalataa dhufe kun maaltu barame ammas nuti keessattuu dhugaa dubbachuu fi wanni yeroo ijoolleen kun take over godhanii jabaannee deemuu qabna yeroo jenne wanni kaleessa hoogganoota ABO ittiin hamataa turame warri har'a liidarii irra jiranii positionii kana qabaatanii kana godhu jedhee expecting goone xiqqoo ishee. Because dhaloota haaraadhaa anama maaf leencoo lataa maaliifitu jaal daawwit jaal leencoo jaalan kabiraa irrattu duulame ka jedhu gaaffinattuu mamma yeroo teesse yaadu. Hin dogoggorre jechuu miti namni hin dogoggorre. Jaarmiyaa ABO hundeessuun hin barbaachisu ture. No hin barbaachisu ture miti yeroon siin jedhu leadershipiin har'a jiru yeroo warra kaleessaa hamattu caaltee argamuutu sirra ture siin jechuu barbaadeen. Status quo isaan kaleessa wantoota isaaniin hamataman caalchifte yoo hojjette faayidaan kee maaliidha kan jechuu barbaade jechuudha. Maaliif nuti ijoolleen kun hawaasi biyya alaatti ijaaramaa jira tokko biyya keessatti waraanni jabaatee ijaaramaa jira. Walumaa gala sadarkaa humna waraanaatiin jaarmiyaatiin akkasuma siyaasaatiin dinagdeetiinis guddatee akkasuma immoo sana keessa dippiloomaasiin bahaadha. Maaliif haguma humna kee irratti hundaa'a dippiloomaasiin. Sana irratti immoo clarity of visioniin kaleessa ittiin namni walabummaa Oromiyaa jaarraa iggitii itti tolchina jedhu dhaadannoo ture qulqullaa'ee magabbaa kan jedhu yaadaa ture. Garuu warroonni ABO bakka bu'anii haasa'anii wanni isaan haasa'anii gabbu'anii waa'ee dirree dhu'aa fi waa'ee finfinnee haasa'uutti gadi deebi'ame jechuudha. Egaa maaltiin jechuu barbaadeen wantoota wal dhahaa wantoota wal hin fudhanne akka malee wal dha'u waan jetteef waan itti deemtu suni waluu ilaallachuu dadhabaa deemutu uumame jechuudha. Gad deebi'anii waa'ee finfinnee fi waa'ee dirree dhu'aa yeroo jettu maal jechuudha? Qulqullinaa godhatu. Amma BBC irratti waan jireenyaan si'a tokko haaseetu jira yeroo Taanzaaniyaa jiran si'a. Amma wanni nuyi sagantaa siyaasaa irraa qabnu gaaffiin Oromoo maali? Wanni nuyi miidiyaa irratti haasofnu maali?
hawaasa keenya sodaanna moo faranjii please goona. Faranjiin an akka dhuunfaatti impeeriyaalistiidha jedhee namanan faranjiinu. Xiqqoo kontiraadigti wanti godhu hawaasa keenya keessattis warra qabsaa'ota jiran keessattis waan warri westernii kun abukaatoo dimokiraasii taateetti in ilaalama. Waan United Nations maaloo kana waan qeerensa ilkaan hin qabne kana wannoo jedhaniitti warri fudhatan jiru. Dippiloomaasiin humna keessaa dhufa. Gaafa intarastii isaanii dura dhaabbattu dirqama si wajjin haasa'u. Isa kana gochuurraa achi kadhachuutu jira. Ispoon fiidiin immoo hin jiru. Namni dhufee bilisummaa sii kennu hin jiru. Oromoo du'ee dantaa isaanii mini ofii nama ajjeesaa oolu. Amma immoo sadarkaa itti dantaan keenya badaa jira jedhanii pirezidaantii dhaqanii mana keessaa fuudhanii mana hidhaa isaanii galchanidha. Dimokiraasii isumatti bu'aa turre, hiriira bahaa turre, kanarraa waan baay'eeyyuu baratuu danda'a jechuudha. Maaliin siin jechuu barbaade haalli nuti ittiin qabsoo sana ibsaa turre warra biyya keessatti galee warra karaa nagaa qabsaa'u hin abaartaa ofii keetii immoo waan isaanii gadii hojjettaa jechuudha. Kunis sirrii miti. Erga waraana ijaarrannee sadarkaa Finfinnee jalatti ijaaranne Oromoon waraanaan impaayera sana diiguu danda'uu irratti hojjechuudhumatu nurra jira jedheen amanaa ture. Kanas ta'uu qaba. Ammas ta'uu danda'a. Yoo kanan gootu ta'e sirna sanaa wajjin negosheet yoo goote waanuma amma South Africa fa'aa keessatti faranjiin Mandeellaa achi keessee biirokiraasii ishee achitti dhiiftee har'umayyuu uummanni South Africaatti safar gochuun ala waan addaa fiduu hin dandeessu jechuudha. Waan addaa fiduu hin dandeessu jechuudha. Sana immoo argatuun ni danda'ama akka ammaatti osoo lubbuutti wal eegin yoo sana ta'e jechuudha. Akkuma taate hin danda'ama jechuudha. Erga lubbuutti wal eegde immoo sirni sun dhabama ta'uu qaba. Jedheen amanaa jira. Walabummaa Oromiyaa sila tokko akeekniif kaayyoon ilmaan Oromoo irra dirree qabsoo jiran kan du'aniif kan ajjeesaniif kan bu'aa bahii meeqa keessatti qe'een Oromoo gubatuu fi Itoophiyaa ijaaruuf miti. Sana beekama. Walabummaa Oromiyaa yoo ijaaran. Egaa yeroo darbee warra walabummaa jibbuu leellisu ni jibbamaa jedhama. Sunis waan irraa hubattee qabda natti fakkaate wantichi kanumatu jira. Anammallee gara gaafii koo dhugaatti yoon ammallee tokko humna guddaatu citee ala kana jira. Si waliin. Humni kun harka isaa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruurraa waan sassaabbatee fakkaata. Humna guddaatu citeen wajjin jira. Humni kun ijaaramee wal barsiisaa jira, wal kurfeessee wajjin deemu jira. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa nama tokkotu yeroo waajifatee waa diigee namni namuma kana himatu malee nama biraa himatu hin dhageenye. Iddoo adda addaati. Maqaa moggaasuu hin galchu namni kun. Waan barbaade sitti moggaasa yoo iyyatte deebi'ee hin dhufu gaafiin kee. Waan seeraaf dheera jaarmiyaarra jirudha immoo kanatti iyyattu. Inni nama jedhe gaafii keessaniif deebiin dheengaddaa gaadha moo deebi'eera yookaan immoo waan gaafattaniif deebiin sinii deebi'ee jira moo hin jiru heeraaf seera jaarmiyaarratti ati miseensa dhaabaati gameessa. Heeraaf seera jaarmiyaarratti heeraaf seera dhaabarratti miseensi gaafii gaafate miseensota hin jenne miseensi tokko yoo gaafate yoo xiqqaate miseensota 1000 lakkaa'antu gaafii kana gaafate ana wajjiniin koree nama qondaalota nama 90tu iyyate si wajjiniin amma iyyate hin beeku iddoo biraallee guute an biraallee haga ammaa deebiin nama tokko hoogganarraa deebi'eef hin jiru. Namni kun waardiyyaa nam tokkooti. Mee kanarraa waan hubattu walitti cuunfiti achumaanis yaada kee
dhaammadhu sagantaa keenya kanumaan xumura fayyaa ta'e. Gabaabsee jechuuf deebiin deebi'eera isa jette akkuma siin jedhe deebii nuti amma deebii dhuunfaa waan nu eegaa turan jiru. Jaarmiyaan kun karaarra bu'ee jaarmiyaa ABO fakkaatee deemuu qabaa gaaffiin keenya inni guddaan. Maaliif pilaatfoormiin waltajjiin dhaabaa waltajjii nam tokkoo ta'e. Heeraaf seerrii nama ta'e, sirni nama ta'e. Kuni sirrii miti nu balleessaa deemuu hin danda'u. Nama faarsinee lafi nuyi gahuu dandeenyu hin jiru. Nama kan itti ijaaruu dandeessu kaayyoo fi akeeka irratti nama ijaaruu dandeessu. Nama du'u, nama bor dhukkubu, nama ganu irratti wannoo gochuu hin dandeenyu. Nu hoogganaa irratti rilaa'ee ta'uu hin dandeessu. Maaliif isuma fagoo dhiisii 2018 hoogganni dhaabaa meeqatu dhaqee RPP keessa. Namni biratti hin dhumne, namni biratti hin hidhamne, ajaja isaa keessa jalatti namni hin dhumne, hin duune, risoorsiin Oromoo hin banne. Si galee? Kanaaf isa nama dubbiin jiru. Wantoonni jaarmiyaan kun jaarmiyaa ABO'ti. ABO waan ittiin masakamu qaba. Isa sana qabannee jaarmiyaa sirna qaba, seera qaba, qajeelfama qaba. Bifa sanaanii hadeemudha. Waaltaa hoggana waaltaatti bulaa jedhamanii amma inni kun hin jiru. Yooti gaafattee ajaja diddeesiin jedhanii mataa si dhawu. Si galee gaafate maaliif akkas ta'a jettu ajaja diddee qajeelfama diddeedha. Si dhawu jechuudha. Uleedha jechuudha kun. Malee deebiin immoo dheengadde akka kanatti dhufee deebifame hoogganumti ajajaan olaanaan waan sirna dhaabaan ala godhe. Seera dhaabaa keessatti yoo ka'ee cichaan ulee seeraaf to'annoo jala gale namni diffeendisi gochuun qabu. Miseensi dhaabaa kamu hoogganni kamuyyuu. Sirna kun waan barruu irratti galmaa'eerudha. Namni tokko himatamuu danda'a. Himannaa isaa immoo koree seeraaf to'annootu jira. Dhimmi isaa ilaalamee namni himatamuun addunyaa kanarratti haaraa miti. Tokkoffaa fakkeenyaaf ammaa namni kun nama jaarmiyaa ta'uu dhiisuu danda'a. Nama bakka biraatti hojjechuu danda'a. Garuu bakka hundattiin godhaa jedhee waan hunda yoo dhuunfatee yoo himatame inni jalqabaa nama tokko hoogganni gabbayee erga diffendi godhe hoogganni kuniyyuu maaliif akkas gaaffii keessa nama galcha jechuudha. Maaf gad buuse hoogganni? Jaallachuu danda'a. Nama jabaa ta'uu danda'a isaaf. Garuu nu waliin hojjechuu hin dandeenye. Amma dubbiin aniifati waliin hojjechuu dandeenyaa jennu. Garuu inniif inni waliin hojjechuu danda'a. Waan kana hoogganni silaa dubbii kana ilaalanii dubbiin kun har'a miti. Nu qofa miti bara. Biyya keessaa caasaan ture maalirra gahe ni faca'an bara. Himannaan immoo isuma irratti baname. Arraata bilisummaa Oromoo keessatti nama meeqatu rakkinni kun karuma isaa dhufe. Iyyannaadhaanis koree seeraaf to'annoo bira jira. Wanni waan bakkee jirudha. Arraata bilisummaa Oromoo caasaa jaarmiyaa biyya keessaa maal ta'an eessa bu'an ijoolleen sun. Nullee biyya alaa jira. Hin nyaanne hin dhunnaa ammoo nu dhukkubsaafitu achii dubban. Egaa sana keessatti iyyannaan sun maaliif underestimate ta'e? Nu amma nama kana ari'aa biyyaa baasaa akka godhaname jedhan jiru. Wanti jedhame wanni kun sirna yoo hin godhatin deemuu hin danda'udha. Nama bakka jijjiiruu dandeessa. Silaa hoogganni waan kana ilaalee dhaggeeffatee wanta kanaaf furmaata barbaachisa. Nuti isaa hojii abaluu wajjin hojjedhu abaluun wajjin hin hojjetin jechuu hin dandeenyu. Bar mootummaa wajjinuu isa si ajjeesu wajjinuu dhattee teesseetta miti. Warra kaan ammaa akka hamiin jirutti TPLF wajjin faannoo wajjin maaloo wajjin haasaa akkasii jira. Hooggannu yeroo itti gabbayee haasawtu jira wajjin haasawtu jira. Ammoo miidiyaa isaanii wajjin lidatu fa'aa wajjin. Mariitu jira. Ammoo
Nama qabsoo keessaa gaaffii gaafatu maqaa balleessuun nyaapha gochuun hattuu gochuun furmaata maalii fida? Tokkummaaf qabsoomnetti mirga dhala namaatti dimokiraasiitti amma warruma amma fakkeenya mormu absoluut warra jedhee kun akkas ta'uu qabaa hoogganatu jedhe hooggana jedhe yaa ammoo akka sagalee rabbiitti fudhatuun maaliif hawaasa keenya keessatti amma hawaasuma Itoophiyaa jedhamu kan Oromoo dabalatee rakkoon jiru kan akkan hubadhutti jechuudha kana waan beektonni qoratanii waa dhaloota borii wanni hin godhin kufaatii fida. Namni brain washed ta'eera. Abbaan amantaa tokko nama barbaade gara barbaadetti jallisee deema. Namni akkas ta'uu malee namni yoo waan gaafatu ta'e doofummaan sitti duulaa deema. Qabsoo keessatti waa gaafachuun kaayyoo akeekii kuniyyuu tarsiimooti baafatte iyyuu wantoonni jiru iyyuu yeroo itti review ta'utu jira. Haala addunyaa wajjin wantoota garaagaraa wajjin flexible taateen deemtu yoo ta'e dhaloota dhufu wajjin deemuu hin dandeessu bara. Qabsocha bakka hanga'uu dhiisuu dandeessa. Malee akka kaleessa akka nutti kennamettee deemette rakkisaadha jechuudha. Gaaffiin gaafatame gaaffii sirnaatu gaafatame. Gaaffii sirnaa kana deebisuurra nama gabbahanii wannoo jechuun nuyi maal taana? Warri ba'es maal ta'a? Garuu namni dubbate kun maaf sadarkaa sanatti garuu buusa? Sadarkaa sanatti. Balleessaa diffendi. Okay. Nama tokko qofatu qulqulluudha. Nama tokko qofatu wareegamatti baasee. Nama tokko qofatu jireenya itti dhabee. Warra fiixaa dhabetu jira. Warra Oromoo waan hin taane iyyuu hin qabu bara. Ammoo namuu haga isaatti wareegama walirra haa jiraatu wareegama kaffaleera. Wareegama akka uummata Oromootti kan kaffalaa jiru. Malee wareegama nama tokko qofata manamaadha. Inni kaan hattuudha. Inni kaan immoo wannoodhaan kun baruma warri bara firdiitu dhufaa qiyaamaa dhufaa warra jedhanii dhufanii ataggorii imagination nuu kennan sana dubbiin nutti fakkaate jechuudha. Kanaaf deebiidha. Kun deebii miti. Deebii waa'ee keenyaa iyyuu miti. Hoogganni kun iyyuu eessa of kaa'edha. Eessa of kaa'e maaf gad buuse? Nama ol fagootti ilaaltu maaliifitu gad buuseedha iyyuu ta'an kan hin gaafadhun. Aaruu danda'a, dallanuu danda'a. Barkaleessa diffendi gochaa turre miidiyaa irra baane miidiyaa irra tureera. Yeroo isaanii warra biyya keessaatiin waa jedhan hawaasni nu gaafatu hooggana kana diffendi gochuuf miidiyaatti baane yeroo walga'ii hawaasaa irratti diffendi gochaa turre. Dogoggora hin beekne. Garuu immoo hin bilchaataa hin sirrataadha. Namni miira keessa hin gala. Garuu inni kun amma sadarkaa isaa namatti deemanii nuuf deebii kennuu osoo hin ta'in tokkoffaa uummatichas tuffachuudha. Inni biraa immoo an frustration natti fakkaata. Si galee maaliif? Okay, leadership isaanii jalatti maaltu ta'aa jira? Waraanni ganaan jiru. Sanyiin faan hin ganne. Yeroo hundumaa fuunee isa galeen gantuu maaloo okay, faaktoriin isa galche. Kaleessa namni sirraa dhumee ajaja kee jalatti dhumee wantoota baay'eetu jira bara. Amma qabsoo keenya keessatti amma black and white ilaala. Gantuu maaloo jinni sheexan walitti maxxansee sirbee wannoo jechuuma kana barre. Kanaafitoo namni waan barbaade namaan jira. Garuu rakkinoonni nama gashu kuniyyuu akka dhaabaatti qoratameera. Hawaasi keenya saamamaa ture bara. Murna ciccitee ba'u. Iyyatamaa ture. Maaliif? Kun leadership kee jalatti. Okay, horiitu badeedhame biyya alaatti. Under your leadership. Leadership makeetii bara lafatti baqattee jalaan baatuun qabdu. Okay, namatti himatame. Leadership kee jalatti bara. Kuni silaa gaafa namni si qeequ gammaduutu sirra ture. Hin guddatta kaa. Zamoor qeeqamtu amma namni guddachuu barbaade gaafa namaa banaa ta'u gaafa qeeqa fudhachuu jalqabdu guddinni kee hin saffisa. Gaafa defense mechanismii galtu gadi bu'aa deemta jechuudha. Hiika hin qabuudha.
Kanaaf of sirreessuunis ni danda'a. Qeeqii keessan ABO'n barii qophii qeeqaaf of qeequu edee barsiisaa ture. Garuu practically sensitive hin baqata namni argineera. Egalee garuu wanni sun gaariidha. Nama si shooshilurra nama kallattiin sitti mee tartiiba si qabsiisutu siif gaariidha. Namni sitti himuu qaba, sitti dabarsuu qaba, karaarra si buusuu qaba. Malee baqattee difensiivii keessa galtee ijaarsiti fiddus hin jiru, qabsoos hin fayyada. ABO'n dimokiraatawaadha, waaltawaadha, mirga dhala namaa maaloodhaaf deemna jenna addeebitee immoo mataa keessa nama dhodhooftaa. An hiika fide jedhee hin yaadun, deebiidhas jedhee hin yaadu. Walumaa gala sadarkaama hawaasaattu waan nuyi haasofnu kana namni baay'een itti dallanuu danda'a. Amma waa'ee nama gammachiisuuf dallansiisuu miti. Garuu qabsoo kanatti namatu wareegame, qabeenyatu badee, jiruu Oromootitti bade. Haguma qancaraa deemutu badaa deemna. Hawaasi keenya maalirra jira? Waggaa 7 maal turre, 10 maal turre, har'a maal jirra? Garamitti deemna yoo jette dhaloota akkamiitu uumamuuf deema? Because addunyaan baay'ee jijjiiramaa jira. Addunyaa jijjiiramu keessatti hawaasi keenya immoo eessa ga'a? Lafinni itti deemu. Ordarii dhumte addunyaa iyyuu baay'ee jijjiiramaadha. Torbanootuma kana keessa iyyuu waan hedduutu ta'aa jira. Sana keessatti bakka kam dhaabbannee argamna. Egalee. Kanaaf waan hedduu waan nama gaafatu warri beekaadha jedhamu sama dhodhokatee taa'urraa hawaasa kana qaruutti burjaajii hedduutu jira kan polotikaa qofa miti. Egalee. Inni biyya keessaa amma taa'ee callisee korodooriitu ijaarame maaloo dhedhee wacusee bakka isaan jiru kanaafi. Kanaaf bakki wal barbaaddachuu qaba. Hawaasi Oromoo waa dhaggeeffachuu yeroo dhaggeeffatu immoo waa deebisuuf dhaggeeffachuu osoo dhiisee gaariidhaan jedhan. Bor nama waanaan jedhaaf sodaan jedhamiti. Dhaggeeffachuudhaafitu deebisuudhaaf dhaggeeffatte yoo ta'e rakkina qaba. Waan sana hubatte maaltu duuba isaa jira jette yoo hin ilaalin hedduu rakkisaadha. 2018 fulbaana 15 erga dhaabii ABO'n biyyatti deebi'ee booda waraanni bilisummaa Oromoo alatti hafuutu jira. Kunis egaa akkuma beekamu irra deddeebiidhaanis namoonni garaagaraas ibsaa turanii haalli qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo, sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo mootummaa Ihaadegiin durfamu sana bakka dhiibuu haa ta'u malee akka inni itti xumurame sun mooraa Oromoo keessatti shakkiis keessattuu immoo kaayyoof akeekaa ganama lafaa qabatanii ka'atan waan mirkaneessuu hin dandeenyee fi waraanni bilisummaa Oromoo galma isaa akeekkate waan hin geenyee fi ofitti amanee hafuu murteeffate. Dhaabis immoo hoogganni isaa fedhiidhaan ala haala hamaa keessatti, haala xaxama keessatti dhiibamee galuun waan wal nama gaafachiisu miti. Sana keessatti waraanni kun caasaan dhaabaa biyya alaa ture kun kallattiidhaan Finfinnee irraa hoogganamaa waraana gargaaruun, waraana dhiyeessii gochuun rakkisaa waan ta'uuf waraanni kun independent ta'ee hojii isaa akka itti fufuu qabu. Akkasumas immoo warri biyyatti gale immoo haala danda'amu keessatti haala qabatamaa biyya sanaa beekamaa yoo ta'e iyyuu yoo hin danda'ama ta'e hojii siyaasaa sanaa itti fufuu akka ta'udha. Egaa inni sun akka mariitti dhiyaate osoo hin ta'in kuni yaada hawwama namni garaagaraa qaburraa waan ta'e sana keessatti haala rakkisaa sana keessatti uummanni Oromoo haga tokko osoo hin danda'in irra guddaan sababa wayyaaneen
bakka sana gadhiisee fi garuu haa ta'u malee sirni sun immoo bakkuma sanatti hafee akkaataa ilaalchaatii sana keessatti warri gammadan jiru warri immoo qabsoon itti fuufa jedhan jiru sana keessatti egaa waraana kana gargaaruun utubuun bira dhaabbatuun dirqama ka jedhu ofuma keenya ofitti uumnee kaka'umsi kun bakka garagaraa jira fedhiin kun bakka garagaraa jira jalqaba namuu gama isaatiinitu waan danda'u godhaa ture isa booda immoo akkuma walii yaafannutti walii deddeemnee walii dhudhumnee koreen taaksii foorsii jedhamu gaa taaksii foorsiin kuni uumame taaksii foorsiin yeroo uumames rakkinoota akkuma ati beektu rakkina keessatti uumame chaalenjiidha. Uummanni biyya alaa jirus hedduun isaas gammachuun qabu maaliif waan qabsoon xumurameera kan jedhu warri qabsoo kana dura deemanii keessattuu haasa'aa turan akka goolabame waan jedhu kunis ololoo uumee ture. Chaalenjiin isaa salphaan ture jechuudha. Hedduu ulfaataa ture. Sana keessatti immoo caasaan dhaabaa biyya alaa jirus immoo wanni kun sirrii miti waraanni dhaabuma jala jira kan jedhus ejjennoon akkasii kun jira. Inni kun egaa dhugaatti warri biyyatti gales ammuma kaatee ammuma waan kaleessatti dadhabde salphaadhumatti gadhiisuunis salphaa miti. Jijjiirama tokko keessa seenuuf hedduu namatti ulfaata akka dhala namaatti. Haa ta'u immoo caasaan maaliif hoogganni dhaabaa baay'een diinaan makamanii waan jiraniif murtii waan dabarsaniif warri booda keessa PP'tti galee wanni kun hin ta'u jennee hedduu wal dura dhaabbanne jechuudha. Wal dura dhaabbannaa kuni an akka yaadutti poozitiiviidha ilaala. Maaliif waan hubatte tokko qabsoo isa biyya keessas inni alaas baraaramuu fi sochii godhamedha jechuudha. Wal dura dhaabbannaa ture yeroo sanatti sirriidha. Haa ta'u immoo sana keessatti taaksii foorsiin dhalatee haga 1921 haga dhufee 23tti hojii gaggaarii kan hojjetamaa ture. Chaalenjiin isaa salphaa miti. Sana keessatti egaa haalli hammaatee rakkinoota kana furuuf immoo mareen jaalmarroo fi jaalgammee wajjin mari'atamee akka isaan miidiyaa irratti dhufanii taaksii foorsii kana raggaasisantu godhamee irbuu miidiyaa irratti dhufaniitu raggaasisanii isa booda namnis fudhatee confusioniin jiru sanaan hir'ateetti taaksii foorsiin hojii isaa jalqabee sana keessatti egaa taaksii foorsiin haa ta'u malee ololli garagaraa karaa garagaraa irratti dhiibamuu oofamuu hin dhiibne sana immoo furuu fi yeroo walga'iin garagaraa mariin garagaraa hawaasaa wajjin fundraising garagaraa godhamuu dirqama qondaalonni garagaraa akka isaan irratti hirmaatan godhamaa ture. Kunis ta'e jedhame wanti godhamee fi tiraanispaarensii uumuuf maaliif tiraanisparensiin akka uumamuu fi godhame dhugaa dubbachuuf sana keessatti haaluma sana keessatti uummanni Oromoo yeroo gabaabaatti walitti dhufee waraana kana baraaruu irratti waraana kana tumsuu irratti walitti dhufee hojii guddaa hojjete. Sana keessatti qaamonni garagaraas walitti dhufanii waa goggoochuu yaaluun kun ni ture. Haa ta'u immoo adda dureedhaan taaksii foorsiin hojii gurguddaa hojjeteera. Chaalenjii isa mudate waliin hojii haala ammaa qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiruuf keessa darbe keessatti ashaaraa guddaa kaa'eera. Akka alaa ololamuufis miti namoonni waan barbaadan jechuu ni danda'ama. Akkaataan itti maallaqi qabamaa ture salphaan turre jechuudha. Maaliif tokkoffaa nu hundumtuu miseensa ABO turre caasaa dhaabaa keessatti hojjechaa turre dadhabinaa fi hamii achi keessatti alaa keessaas haasa'amaa turu qorannaa yeroo gabaabaa tiin godhameeni tiraanisparensiin sirna akka godhamu namni qabsoo kana keessatti makamee
kan kooti qaama kooti jedhee akka adeemu gochuu irratti hojii guddaatu hojjetame. Hojiin suni osoo leadership waliigalaa waan kana maintain godhee transform gochuun danda'ame sadarkaa guddaarra akka ga'u waan nama shakkisiisu hin turre jechuudha. Risoorsii guddaatu keessa ture. Qabsoo bilisummaa Oromoo beektonni baqatan jedhamu keessattis hedduu namni Oromoo ta'ee hirmaateera jechuudha. Gara boodanaa kana immoo muuxannoo hedduu fudhannee uummata bira sadarkaa haga gadiitti geenye jechuudha. Sadarkaa namoota bira hin gaamin yooma nama hawaasa keenya keessatti beekamaa yookiin namni dagate yoo ta'e malee nama haga tokkottitu bira gaame jechuudha. Wannoon isaa bal'ate sana keessatti waan kana jabeessanii gara fuula duraatti deemuufis sadarkaa instituutionitti jijjiiruu galmeessanii chaaritiin garaagaraa galmaa'ee sadarkaa akka waliigala biyya kanaattis galmaa'ee wanni kun seerawaa ta'ee akka godhamuu fi sadarkaa sanarra gahamee ture jechuudha. Egaa walumaa galatti qaamonni namoonni tokko namoonni jalqabumarraa kaanii taaksii foorsii jibbaa turan ijaarsa hin amanne hedduun turaniiru. Sana keessatti jeequmsa garaagaraa keessa isaatti koree isaa keessatti walchakkii uumuu rakkinoota xixiqqoo uumaman babal'isuudhaanis fedhii mataa isaanii bira ga'uufis taaksii foorsii keessatti rakkinni uumamee ture. Gargar deemuunis wanti akkasii uumamee ture. Egaa walumaa galatti hojii inni hojjete hojii salphaa miti. Wantoota kaan immoo wantoota miidhaa achi keessatti uumaman gaaffii ittaanu keessatti deebisuun ni danda'ama. Walumaa galatti ka'umsi isaa haala hamaa keessatti ka'ee haala yeroo gabaabaa keessatti immoo ol guddate hawaasa hammatee waraana bilisummaa Oromoof immoo wabii gaarii ture hamma hojjetetti. Sana keessatti wanta irraanfatamuu hin qabne hawaasi yeroo hedduudha kan namni yoo xiqqaate ji'atti yoo xiqqaate hawaasa walitti qabuun mari'achuutu jira. Akka Awustiraaliyaa qofa miti wanti kun giloobaaliidha. Giloobalii deemaa ture. Walgahii yoo asin jiru ta'e Ameerikaa jira, Ameerikaan jiru ta'e Awurooppaa jira, Awurooppaan jiru ta'e Kanaadaa jira. Sadarkaa sanatti deemaa ture. Sadarkaa sana irratti immoo qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo hirmaataa turan. Gaaffiin uummataa wanta kana jaarmiyaa jabaatti akka jijjiiramu gaaffii uummataa ture jechuudha. Gaaffii jajjabduu jechuudha. Gaafonni kun har'as rikoordi ta'e kan nu bira jiru hawaasis kan gaafatee yaadannoo isaa keessaa qabu jechuudha wanti kun akka jaarmiyaan ABO dhalatu keessaa gaaffii hawaasaati. Kanarratti waan hawaasi gaafateefu deebii daddafanii kennuu dadhabuun gara dirree ture. Egaa waan isaan turse akkamitti akka isaan turan isaantu beeka. Isa kana deebii isaantu kennata. Hagana yoon jedhe waa'ee taaksii foorsii gaanatti fakkaata kan. Taaksii foorsiin har'a jira. Yeroo ammaa kana jira taaksii foorsiin. Yoon jiraanne akkamittiin badee isa jedhuutti yoo deebine akkam. Baay'ee gaariidha. Egaa hamma gaaffiin waa'een jaarmiyaatti jijjiiramu kun gaaffii gurguddaa ture. Taaksii foorsii keessatti akkuma isin jedhe immoo adeemsa 23 keessa 2023 keessa rakkinoonni garagaraan 2022 ka'ee uumamuun tureera. Waan nama gaafachiisu mini kun miidiyaa garagaraarras tureera. Namnis bahee walitti dhedheekamaa tureera. Haa ta'u immoo waan sana keessaa abbummaadhaan qaama jirutu jira. Adeemsa keessaa taaksii foorsiin rakkina hamaa keessatti osoo kufee jiru yeroo kufee jiru jennu
in a sense koree isaa keessatti rakkinoonni uumamaniiru. Koreen bakka lamatti bahee ture. Gareen tokko ammanatti faction gochaan turre baay'inaan miidiyaa irra ture. Haa ta'u immoo underestimate gochuus hin dandeessu. Maaliif namni kamiyyuu kaleessa waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun gargaaruu tokko taanee hojjechaa turre. Yeroo adeemsi sun dhalate immoo qaamni suuta waa ilaalu tureera. Qaamni immoo waan kana babal'isee fiigaa tures tureera. Sanuma keessatti hubannaa yeroo sanatti wanni kun sirrii mitii judgmentii hawaasaaf dhiiftachuudha. Haa ta'u egaa taaksii foorsiin osoo sana keessa jiruuti kan jaarmiyaan ABO kan inni gadi ba'uun dhufee jechuudha. Kanaaf egaa jaarmiyaan ABO dhufee asii silaa hawwiin ture qaamoleen taaksii foorsii dabalatee taaksii foorsiin gatii leencaa qaba. Haa ta'u immoo qaamonni garaagaraa gargaaraa turre kan jedhamus walitti dhufamee jaarmiyaa ABO kan ta'u malee akkaataan itti jaarmiyaan ABO yeroo sanatti dhufe seetaappii wayiiti reedi meediidha. Akka hawwamee fi akka ta'utti rakkinoota akka amma uumaman kana baatee dhufe innis jechuudha. Maaliif reedi meedii seetaappii nama waan ta'eef akka kanatti dhufuun suni rakkinayyuu uume jechuudha. Irrayyuu rakkina uume. Iyyata akka gara dirreetti ergachaa turtan quba qabna. Irra deddeebiidhaan rakkoon ture suni maal ture? Iyyata keessaniif deebii argattaniirtu? Walumaa gala gaaffii gaariidha. Maaliif wanni kun hin bubbuleyyuu. Bara sana eebila 12/2023 kan jaarmiyaan ABO labsame. Isa dura walgahii garaagaraa. Eebila 13. Gaafa sana dursee walgahiiwwan turan irratti hirmaadheen ture. Gaafota dhidheessine qabna. Isa duras yoon walgahiin irratti argame qaba. Walgahii immoo namni irratti argamee yaada keenya achi keessatti ibsachuu yaalle jira. Tokkoffaa taaksii foorsii dabalatee warroota irratti hirmaatanii gargaaraa turantu jira. Koree qofa osoo hin ta'in sadarkaa hawaasaatti ijaarsatu ture. Ijaarsa jabaatu ture jechuudha. Ijaarsi kuni waan haaraa yoo itti fidde akkamitti fudhata? Marii barbaada jechuudha. Hawaasi kun hawaasa Oromoo biyya isaarraa rakkoo poolitikaaf baqatee biyya Faranjii keessa jiraatudha. Nama immoo nama jechuudha. Nama yaadu jechuudha malee horii miti jechuudha. Namni kun immoo kaleessa yeroo isaas wareegee maallaqa isaas wareegee waan danda'u gumaataa ture jechuudha. Waan tuffattuuf hin qabdu. Vaaluu gochuun dirqama jechuudha. Haa ta'u hojii sana keessatti godhamaa ture. Akkamitti wal fudhachiifna? Callisnee waan kana fudhadhu liqimsi jenna moo hawaasa kana wajjin mari'atuu qabna? Inni biraa wantoota akka sadarkaa instituutioniitti sadarkaa mayyuu ifatti hin ta'in malee caasaa dhaabaarraa ajaja ABO irraa wantoonni garaagaraan barbaachisaa ta'an akka established ta'u kan gaafatamaa turetu jira. Wantoota hojjetaman lafarratti hojjetaman waan baay'eetu ture jechuudha. Wantoota kana akkamitti? Caasaan kan Awustiraaliyaas ta'uu kan Ameerikaas kan Awuroopaas caasaa koreetu jira gubbaa magodaatti. Waan kana hawaasuma kanatu immoo gaafataa ture qondaala dhaabaa kana yeroo isaan walgahii irratti argaman. Isa kana bifa ittiin wal fudhachiifnu tooftaan tokko dura bahee torban tokko torban lamaa fi hawaasa kana walitti qabnee
ajaji dhaabarraa dhufeera. Wanta kanatu jira. Wanta kana keessa wal fudhachiifna ka jedhu dura hagoonuu ka jedhu yaada kaafne jechuudha. Yaada sana lakkii koreen filatameera, wanta qoqophaa'eera, labsuuf iyyuu yeroo nu hanqataa jira, wanta kana itti deemuu qabna. Wanti kun re'aakshinii fidaa. Namoota barbaachisoo hawaasa keessatti, hawaasa kana immoo karaa nama argataa deemta. Because qabsoo Oromoo keessaa tiraasisuun tureera. Gaaffiin qabu kun wanni 1978 rakkoo dhaabaa keessatti uumame. Deebi'ee 1998 2001 2008 2013 qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uumame hawaasa keessa ga'ee rakkoo uumeera. Tiroomaa qaba namni keenya. Isa kana irratti hojjetaa turre nuti. Wantoota sensitiif ta'an kana wantoota caccabsinee fayyisaa dhumne kana deebinee bakka duubaatti deebisuu hin qabnu. Kanaaf wanni kun sirnaan wal fudhachuu qaba ka jedhutu ture. Didamee wanni kun itti dhiibame. Haa ta'uu keessuma taa'amee immoo qajeelaa deemaa, sirrataa deemaa jennee of amansiifnee osuma akka sirrii hin taane beennu of amansiifnee haa ta'u jennee egaa hojii kana jalqabnee jaarmiyaa ABO keessatti asii namoota na gaafannan, namoota anatu maqaas dabarsee kenne namoota naannaa kana walgahii jaarmiyaa ABO irratti torban 2 walgahaa ture irratti hirmaataa turre. Achi keessatti yeruma sanaa akkaataan adeemsaa waltajjiin dhaabaa beekamu kun waltajjii nama dhuunfaa falaash qoraacii fi waan akkasitti deemaa dhufe jechuudha. Ammoo kaanii ammoo kana fidii dhufe. Nuti koree qabna akka koreetti mari'atamee wantoota kanaa bifa kanaan qindeessina. Naannaa keenyatti differensiin sa'aatii jira. Haala naannaa keenyas nutu beeka. Haala hawaasa naannoo keessa jirru nutu beeka. Fagoo teessee kana godhi sana godhi wanti jedhu kun rakkisaadha. Sana irratti wal dhageettiin ni nafe jechuudha. Wal dhaga'uun ni nafe bakka jalqajeelaan jiruttis haasofne wanti kun ammumaan rakkootu jira. Rakkoon kun immoo ammumaan furmaata argachuu qaba kan jedhu keessaan haasa'aa turre jechuudha. Yeroo keessaan haasofnu infurraa akka goonaa akkasii maaltu jedhama malee wanti furamu hin jiru. Dhumarratti walgahii marraatu jireenyaan nu ari'e jechuudha. Akkeessa maateessu isin akka taaksii foorsiitti yaadduu isin taaksii foorsiidha akka taaksii foorsiitti hojjechuu barbaaddu. Taaksii foorsiin instituushinii kaleessaati kun jaarmiyaa jedhamee gaaffii ifaa qajeelfama dhaabaa dhufeedhanii qajeelfama dhaabaa immoo gannuu kennaa akkaataatti hojjennu ka jedhu gaafanne jechuudha. Waan ifaa gaafanne nuti. Innaan qajeelfamni waasaappiin darbeeraa jedhani. Qajeelfamni yoomitu waasaappiidhaan darbe. Okay, qajeelfamni kana si ilaallata jedhamee barruudhaan akka kanatti bahee erga jaarmiyaa ta'e gannuu kennaa hin jiru qajeelfamni. Isa booda immoo ajaja dhaabaa diddaniidhaanitu situmoo jechuudha. Kun duris tureera jechuudha. ABO keessas yeroo turre waan barbaaddes hin jedhee namni ulee ittiin nama tumutu jira jechuudha. Qabsoo keenya keessatti character assassination, critical thinking yerootti yaaddee waa gaafattu nyaapha ta'ee yookiin waan fedhe siin jedhanii maqaa balleessin kun duris turte jechuudha. Waan haaraa miti jechuudha. Amma hattuu gantuu waan barbaadan namarra kaa'uun aadaa akkasiitu jira jechuudha. Kaleessa hawaasa kana wanni walitti qabnee deemaa jirruu fi tokkoffaa hawaasa gabrummaa jala jiru akka Oromoo waan ittiin keessaa baanuu qabna tokkummaa ittiin sirbinirraa wanni ittiin cherchii fi masjiidatti lafi ittiin hin kadhanne hin jiru. Tokkummaa immoo hojii namaatu fida malee
achirra taa'ee rabbitu namicha tokkotu achi namaa fidanni jedhan sun kijiba jechuudha. Kadhannaadhaan isin dhufu, sirbaan isin dhufu. Hin dadhabne jechuudha. Nuhoodha hagaa caalu, walii birraati haga eenyu namni ittiin sirbine hin jiru. Sirba isaa albaame isaa keessatti namni ittiin goone hin jiru. Garuu hojiidhaan hin jiru. Hojii kana immoo kan dhorkee hawaasa caalaa immoo hoogganatu godha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e, dhugaa walitti himanii hawaasni murteeffatuu qaba jechuudha. Egaa sana keessatti rakkinoota akkasii uumanii qajeelfama diddee kana diddee maaloodha warra akkasiitii warra taaksii foorsiitii kun maqaa balleessi akkas akkasiitiin walga'ii irraa dhiibamne isa booda filannoo nuti qabnu qajeelaa wajjinis haasofne wanni kun rakkina uuma. Akka nam tokkottis haasofneerra ittis haasofneerra. Jaarmiyaan ABO kun yoo akka kanatti deeme yoo ta'e yoo tole waggaa lama yoo deeme iyyuu guddaadhaan jedheenan akkasuma immoo ta'e jechuudha. Kun immoo qaalluu qabaachuu yookiin waa beekuu yookiin beekumsa addaan barbaadu. Ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromooti. Namni kun volontarii walitti dhufaa. Sa'aatii isaa vaaluu gochuu qabdaa. Waan inni kennu vaaluu gochuu qabdaa. Nama achi fageessurra asitti ofitti qabuu qabdaa. Waan jedhamu kun nama dhiiban jechuudha. Amma gaafa itti haasofnee keessaan furra jennee qondaalota dirreettis gaaffiitu ture sana qofa immoo miti. Ijoon guddaa waan hedduutu jira. Yeroo jaarmiyaan kun asii labsamu dirree irraas re'aakti godhameera. Dirreen kibbaaf dirreen iddoo biraa qondaalonni gabbaanii nuti quban qabnu jedhan. Yaadatta yoo ta'e kan jaalsamee afaanii walga'ii waaman irratti qondaalota nama 13 oltu argame osoo jaarmiyaan ABO labsamee jiru qondaalonni asiin argaman. Olola akkamii fide? Abaluu kan ganda isaa kaatee abaluu kan ganda isaa godhateetti hawaasa keessatti haasa'amaa ture. Kun salphina jechuudha. Hagam qondaalli waraanni bilisummaa Oromoo wal dhuunfatee jira, waliin hojjetaa ture waan namatti agarsiisudha jechuudha. Egaa rakkoo sana iyyuu gadi qabnee gadi baasuun qullaa ofii gabaatti kennuudha. Kun barbaachisaa minennee keessaan haasa'aa turre. Keessaan deebi'aa ture. Abaluutti xalaa barreessinee maaloodha jinniidhaa justification wantoota wannoo gochuun dandeenye namaa deebisuutu ture. Namni itti haasoftus namni si gaafatus namuma keeti waan ta'eef akka ibsitu deebi'aa ture jechuudha. Namni chaalenjii nama godhus hin turre waan ta'eef. Egaa sana keessatti nuti yeruma sanaa kaanee waan dandeenyu karaa sirna qabeessa xalaa barreessuu marii itti fufne xalaa hedduutu barreessame akka jaarmiyaatti USA, Austraaliyaa fi Awurooppaa irra namoonni agi tokko dabalataan immoo namoota bebbeekoo jedhaman kan kanaan dura walitti qabamaa turanii wajjinis xalaa isaanis immoo koree qindeessitu koree waa fala barbaaddu kan jedhamus uumnee namoonni kun namoota beektotaa fi dhageettii qaban hedduu asiis gara Ameerikaas jiran waliin mari'achaa isaanis hamma danda'an xalaa kana qondaala waraana bilisummaa Oromoo gubbaarra hamma zooniitti gahaa ture jechuudha. Ammayyuu nuti gaaffiin yeroo sana gaafatame karaarraa jallate adeemsi bade sun tartiiba qabachuu qabaa. Namni tokko qofti gabbahee waan inni jedhu qofti tu ta'aa ture jechuudha. Maaliif taaksii foorsiin dookumentii ta'ee jira hawaasaaf gabaafamaa ture. Maallaqa badeechaa turan. Bakka akkasitti bade abbaa gammeerkatti bade maallaqa manatu bade jedhanii yoo na gaafatan hawaasi asii of keessaa na baasa bar yoo dirree jiraadhe na adabuu dadhabameyyuu garuu irra guddaan isaa olola jechuudha. Rakkoon jiru namni tokko waan hunda dhuunfachuu hawwuutu ture durumaanu jechuudha. Inni biraan immoo jaarmiyaa baqachuu sodaachuu jaarmiyaadhaan maqaa jaarmiyaatiin namni tokko qofti ol bahee
waan hunda to'atee to'annaa isaa jala godhee jiraachuu akka uumame nuti yeruma sana juunii faa juulaayii faa osoo hin ga'initu waan kana ibsaa turre jechuudha. Jaarmiyaa baqachuu. Namni jaarmiyaan ijaara abbaa jaarmiyaa jedhamu jaarmiyaa baqate hawaasa kanan diiga. Hawaasatu as taa'ee abbaan gammee dirree diiga. Abbaan gammeeyyuu nama cimaadha jechuudha. As taa'ee dirreedhaan nama tokko anamansiisee yoo gansiisuu danda'e anu nama jabaadha jechuudha bara. Paawurii ati hin qabnetu sii kennu jechuudha. Si galee maaliif qabsoo keenya keessatti wanni beekamaaf wanni ifaan hamiidhaan yookiin wannoo sana qofaanii lafa ga'u hin qabu. Lafa dhaquus hin qabu. Namni sirna qabaatee sirna sanaan yoo hin bulu ta'ee maqaa sirna sanaa qabatee ofii isaatii qulqulluu of godhee ergamaa of godhee siin immoo sheexana si godha jechuudha. Tokko wanni na keessaa hubadhu waan gara fuula duraatti beektonni Oromoo irratti hojjechuu qabani. Akkuma hawaasaatti kufaa jira. Namni gadi bahee dhugaa dubbatus hin jiru. Osoo arguu, osoo dhagahuu callisanii darbuutu jira. Maaliif kaaraakter assaasineeshiniin obbo Leencoo irratti jalqabee agarraa jira. Inni biraan wanni nu argine clarity of vision hin jiru. Ittiin nama leenjista, ittiin dhaadatta, garuu waan biraa hojjetta. Wanti amma nama attaak godhanii waan itti xiyyeeffattee gaafattu tokkoffaa barruu dhaabaa irratti hundoofte, kaayyoo akeeka irratti hundoofte waan itti gaafattu. Erga namni tokko achitti kaayyoo akeekatti amanee leenji'ee waadaa seenee nama gansiisa yookiin rakkina gansiisa miti yooma namichi ganuu barbaade malee jedhuma. Garuu namni nama dhiibee qabsoo keessaan baasa yoo namni nuffee ba'uu danda'a. Kanaaf rakkoon jaarmiyaa Ahabaa Woboo jalqabumarraan osoo hin dhalatin yoo dhalates naafa dhalchachaa turre osuma keessa teenyu akkasuma ta'ee waan nama gaddisiisudha. Akka isaa sa'uun iyyuu nama salphisa jechuudha. Nan hubadhaa namoonni baay'een waan nu har'a haasofnu kanatti hin gammadanii kan ammoo namni gammaduuf dallanuu miti hawaasa keenya keessattis qabsoo keenya keessattis ka barame akkuma waan achii dhufe tokko fudhadhu namaan jedhutu jira. Kuni seera jaarmiyaa keessatti waan dhufe fudhattee hojiirra hiikuun dhuguma. Ammoo wanni sun waan dhaabaati moo nuti kaayyoof akeekatti masakamnee amannee kaayyoof akeeka kana bakkaan ga'u malee yaada nama dhuunfaa bakkaan ga'uu fi namni dhaabbate hin jiru jechuudha. Kun immoo hubatamuu qaba jechuudha hawaasa keenya keessatti. Ilaalamuu qaba jechuudha. Hawaasa hubachuu qaba. Jidduutti dhiifama miseensonni Ahabaa Woboo godina Ameerikaa fi godina Awustiraaliyaa turtan yeroo sana miseensa amma kamii of jalaa qabdu warri baatan sun? Maali yeroo sanatu achi keessa turte egaa xiqqoo dhagaa nutti. Akkuma sana miseensa amma fudhattanii baatan jechuudha. Yerooma sanayyuu xalaama yerooma jalqabaayyuu namoota hammar jiru natu liist godhee ergee namoota dhibbootaan lakkaa'amanii liist godheen ergee namoonni asii yeroo akkuma taaksii foorsiitti hojjechaa turre booda keessaa hawaasi bal'aanii nutti dhufee ture. Nutu waameyyuu miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Hawaasa bal'aatu nutti dhufe. Waan baratame tokkotu jira. Jaallanuma nu keessa jiran koreema naannaa keenya jiran keessaa namoonni kuni dhugamu namoonni suni waan garagaraa ODF maaloo jinni waan akkasii keessa turan. Namoonni kuni wanni nu baasu waraana bilisummaa Oromootu nu baasaa. Isa malee hin qabnu. Isin immoo yeroo dukkanaa gargaaraa turtanii isinii waliin gargaaraa jedhanii dhufan. Innaan baga nagaan dhuftanii qabsoon bilisummaa qabsoo Oromooti. Kanaaf kottaa inniin namoonni lama
lakki namoonni kun nu diiguu dhufanii ka jedhu shakkii uuman jechuudha. Lakki nuti namni kaayyoo fakkeeka irratti ijaarameeru eenyu abbaan eenyu diiguu hin danda'u. Diinni guddaan waan hunda qabateeru yoo nun diinne namni kun namni afaan Oromoo dubbatu namni dhufee maal kee diigaa yoo tofii keeti jabaattee hin jiraanne malee. Wanni externalize godhan kuni qabsoo keenya keessatti barameera jechuudha. Waan akkasii. Isa kanaa jennee lakkii jennee dhumarratti tasgabbeessinee waan jennee namoonni sun egaa gaafa jaarmiyaa ABO keessa galles koreedhuma turanii namoota yeroo sana immoo hin gammannetu ture. Boodarraa nu keessaa naannaa kana nama lamatu koree sana keessatti hafee nama 3 akka Awustiraaliyaatti namni jira jechuun dandeessu. Namni 5-6 achi keessatti hafuusaa hin beekun. Hawaasii still numa waliin jira. Yoo fakkeenya bor gabbaanee waamaa turre amma dhiyootti yeroo barbaachisutti waamna waliin hin mari'anna still hawaasii nu waliin jira. Amma yeroo hawaasii nu waliin jira nu dhaadannoo miti kun. Hawaasa kana hawaasuma nan qabsaaf jettu kana maa tuffatta? Hawaasi kun nama waa hubatu, nama waa beeku, nama waa godhu. Nama kana akka nama hin jirreetti ilaaltee nama dura deemuu atuu hin dandeessu. Jalqaba gad of buuftee nama kana waliin deemuu danda'u sirra jiraata. Ana keessi nu badhan. Maaliif hawaasi kun yoo ta'e aroogaansi taate si wajjin hin deemu. Jaba akkamii yoo taate si wajjin hin deemu. Because nama bara ilma namaati. Value ilma namaa jalqaba yoo kennite qofa kan itti namaa wajjin deemuu dandeessu. Kanan goote yoo ta'e immoo jabaa akkamii yoo taate iyyuu namni galagalee sin ilaalu jechuudha. Maaliif ilmi namaa piraayidii isaatiifis ni jiraata waan ta'eef. Walumaa gala baay'ina namaa wanni I think liistii isaa argiteettan si'aa waan liistii maallaqaa waliin kan jaarmiyaa ABO'tti galchine liistii maallaqaa isa dhumaa gara 448 waliin kan galchine jireenyaattis kan eenyu qajeelaattis ergame jechuun namoonni hamma gahan naannaa kana jiru gara fuula duraattis immoo hojiin jabaan hojjetamuu danda'a kan jedhu jechuudha. Kana qofamu immoo yerooma sanayyuu chaaptariin gara meeqaatti guddatee ture jechuudha. Kanaaf waan akkuma salphaatti wannoo yookiin baay'ina namaa sana osoo hin ta'in aayidiyaa sana dubbiin jiru jechuudha. Erga jaarmiyaan ABO dhufee labsame namoonni tokkoffaa dirree irraas akka bakka lamaatti kan himamaa ture namni ofitti hin fudhannee hawaasii shororkaa keessa galee maaltu deemaa jira akkamitti deemaa jira maaltu ta'aa jira ka jedhu shakkiitti uumame nutis yeruma sanatu wanti kun immoo sirrachuu qaba qajeeluu qaba jenne kana keessa gaa namni maal filatee erga akkas ta'ee wanni kun waan akkasii keessatti hirmaachuurra teenye ilaaluu wayyaa ka jedhus warri fudhate jira warri immoo still wanti tokko ofsaan dhiibanii sirrata ka jedhee adeemaa jirus jira jechuudha walumaa gala.